ይሄንን አሁን የተቀረበውን ሐሳብ ለፍጻሜ ለማድረስ የኦህዴድን መዋቅር መለወጥ ያስፈልጋል አይመስላችሁም? ለኦሮምኛ የምናገሩ ሌሎች ህዝቦችን መመልመል እና ኦህዴድን በዛ መለወጥ የሚያዋጣ መንገድ አይመስላችሁም? በተለይ ከአማራው ከኛም ትንሽ አይጠባም ጥቂት ኦሮምኛንም እና ከጉራጌው ከከምባታው ከሌላውም ከሶማሌውም ከአደሬውም ኦሮምኛ የሚችሉትን በተለይ ለወዳቸው ሊገዙ የሚችሉት ለኑሮ ፍለጋ ሊቀርቡን የሚችሉትን ኦሮሞ ያሉትን ሌሎች ኦሮምኛ ተናጋሪ ህዝቦችን በመውሰድ ኦህዴድን በዛ መለወጥ ውጤት ያለው አይመስላችሁም? ታዬ ወልደሰንበትን ኩማ ደመቅሳ ብለን ማነው ምናሴ ገብረ ጊዮርጊስን አባዱላ ገመዳ ብለን ጥቅም እንዳገኘበት ሁሉ አሁንም በዚህ መቀጠል እንችላለን። ገብረ ማርያምን አባ መገርሳ ምንድን ማለት ይቀናል? እኛ መንግስት ነን አይደለም እንዴ? ጎይቶምን ጉተታ ብንልስ ምን ይመስላችኋል? አዎ ማነው ገብረ ኪዳንን አባ ዳንኪ ብንልስ ምን ይመስላችኋል? ብዙ ስሞች አሉ። ኦሮሞ ሞኝ ነው። ኦሮምኛ ስም ይዞ ከመጣ ያው ሆዱን ከፍቶ ይሰጠዋል፣ እናውቀዋለን። እና በዚህ በኩል አስፈላጊው ስራ ይሰራል። ማሊ አረሞ ጉዩማን ከፈተተ ሰካቀጀላ ከንኬ ከናነቲ ፉደናኒ አቱማዲ ደይ ዋይኪ ከና ማሊ ጎዳ ጉዩማን ከፈተተ ሲማረኪኒ ከኩን በሌሳ ኮማይ ማሊ በሌሲኔ ናጀታ ጉዩማን ዱጋቲ ከፈተተ ሰረሞ ከንኬ ኑኒ ዋይ ጅሬኛ ዋባይ ረከና ዋሜ ቀረከና ከንኬ ከና ዋን ጀዱ ቀው ማሊ ጉያዳን ከፈተተ ሰዱጋቲ ማሊ ዱጋቲ ኢሳዮ ፍት ቀባን በታይ ዱጋቲ ኒሜ ኑኒ ዋን ወጉኑ ወዲ ማከማ ማን በዲስ ዱጋቲ ስላሲ ማስቲ በሌሲ አቲ ማልቤታ አነቶ ዋን ዱማት ረከታ አቲ ዋን ቤቱን ቀብዱ ዱጉማ ሌሳ ዱጉማይቴ ጀቲ ዋን በርባደ ደርበቴ ነቲ ላታማ አቲ ቤታ ዋይ መነ ኬሳ ሲሚዶ ሲኖ ስሪ ኤላ ደገይ ያንቱ አኒ ኮፊ ጅሪኝ መታኮ ነተጣይ ነረክሳ ጅራ ጋፈኒ መነትገሉሞ አደራኪ ከራመኪሊ ማነጋና ወታ ከወረካኒ ለዲናቲ ከራኪ ማነጋና ወተማቲ ኩቲ አኖ ከራቲ ነጋና ደምቤኩ ጋና ዋነስ ጎደሲን ቀሙ ኢኑጊኒ ዱጋቲን ሲኒዩ ሲሚዳን ጀደ ዱጋቲ ኒዳ ኑኒ አቦቲ ኬኛ ድሩባ ካሰኒ ዱጉ ከናፍ ዱጋቲ ዋና ጎኔ ቀዋኒ ዱጌሲሙ ከራራ ነመርኩኒ ዋና ማን ጎኔ ማን ኮ ከሰታ ዱጌ ዱጋ ደራ ጊፍቲ ኮ ደራ ነዲ ኢኑ ደኒስ ነዲ ዋና ኒሱ ቢቆ ሰውለ ያደ ኮ ፉዳቱ ይሰዱ ጊጋ ማሊ ጎዳን ፉዳቹን ዲንና ዱጋ አመኩነ ማን ጄቂኒና ደራዋ ቀዩና ዲስ ነይ nangu badde malan godanti kubin kabu kuni walta bragu baddu metai wangara branch ga fadda isa kana enda diddeti yada kolle fudattu yada ke mona fudda jettati yerod barad enya kana wanda de to kosi ga fadde ture isammo na devis ne akasumatti I calliste diste tole inni jirenya majracha jiru gadite way sanatin kasi jiru ko ani yooni sadise waanani dine siini yubareche sinyachise sibushugatini kamne natini isa isu nandab waansa sin isa tu na bareche chu isu nandab akasi isa dinna ala jireni kana fakatu borinju kana isa hojjate male jirachu nande sechu jirachu nande amachi de nandab ati jirenya opidio kana hojjate jiraate male jirachu nande sechu jirachu nande riyo nande sidu ka da situ achairu mera ke balbala bane ani nande wai ke jirachu nande de na wachi ga naguma akam jirta naguma akam jirta naguma kama jirta Jurung jering.
Kenapa bufte dia sabe? Anak tiga. Dia tahu kedua aku cerah ya. Ada mana dia tahu cerah. Kamu tahu dia sah? Ayat tu. Mewah nanti bukan bini me. Mana ko naga dirinya tu. Wani benju. Atau mana ada tola? Mau tu macam ni tiada duka. Payara. Bagara kata. Kamara kan kati situ toler. Kati boleh Allah ambur TV kan kati boleh babe kan nanti tu ada jira. Me why will care of. Kai dah dulu tu. Will care of. Atau apa? Akami jurung-jurinya kam. Ada tola? Oh, masih kurang cuntu dah. Baik, cuntu dah. Beta saya kan ni kalau lagi utur deh. Ika kan kada biji. Motuma kinya. Ori motuma kinya. Atau made akami walgainara. Walgai cun safi. Damai dami tua minat tola. Kesma, kajet famni mu ጠቅላይ ሚኒስቴርን nuuf dabarse warra mormitoota keenyaa dhabamsiisuudhaaf hedduun gargaara abdii jedhuun qaba. Keessumaa inni kun abaa'u harkaaf miila walitti hidhee akka achiin sokosne gochuudhaaf dabalee hidimee silxaana keenya achi nuuf butaa abdii jedhuun qaba. Ani garuu akkanatti fakkaatutti qajeelfamni har'aan tana dabraa oole kun hiikaa tokkollee waan fiduu danda'u natti hin fakkaatu. Irra caalaan keenya keessa deebinee eessatti akka deemaa jirru yoo wal gaafanne irra gaariidha. Oppiidiyoon erga bu'uureeffame waggaa 12 ol ta'ee jirti. 13. Yanaa 40-50 ni moona. Ibas ta'uu danda'a. Namoonni dhaaba kana bu'uureessanis kaanis abaa'otti makaman kaanis biyyarraa ba'anii jireenya isaanii gaggeeffachaa jiru kaanis mana hidhaa keessa jiru kaanis bakka isaan ga'an hin beekamu. Miseensi dhaaba keenyaa kan mindaa gaarii qabanii fi aangoo guddaa qaban gadi dhiisanii bakka filachaa jiru. Egaa uummannis daa'ima waggaa 9 irraa hanga manguddoo waggaa 90tti fincillee uummata kanaa wajjin hin bullu akka isaan gurguramanitti nutis hin gurguramu. Ifi gurguranii nus hin gurguran jedhanii fincila kaasaa jiru. Egaa haala akkasii kana keessatti bifa kamiin karaa kamiin akkamitti qajeelfama ciccimaa dabraa jiru kana hojiirra oolchuu dandeenya? Kanaan dura yeroo adda addaa qajeelfama baay'ee nuti gadi darbaa ture. Nuti kana fuunee carraaquudhaaf carraaqaa ture. Bu'aa carraaqa keenyaa maal akka ta'e hundumti keenyaa ni beekna. Bu'aa carraaqa keenyaa ija keetiin ilaalaa jirta. Kuni waan guddaa natti fakkaatu. Egaa jireenya mataa keenyaatiif jennee bu'aa dhuunfaa mataa keenyaaf argannuuf jennee hojii kana har'a yoo kan hojjennullee taate maal akka hojjechaa jiru maal akka godhaa jiru adeemsa miila keenyaa waan godhaa jiru irra deebinee laaluu qabna. Nuti har'a uummata wajjin hojjennu birattis shakkamoodha. Ummata keenya birattis jibbamoodha. Ija gatii hin qabneen nu laalaa jiru. Namatti hin fakkaanne. Kanaafuu lamaan waa lama dhabe taanee jira jechuudha nuti. Maaf akkana taane? Maa bal'isnee yaanne? Maa waan har'aa qofa yaanna? Waan boru maaf hin yaanne nuti? Namaa miti? Sammuu hin qabnu?
Garuu mee xiinxalaati yaaduun gaariidha. Akkanumatti kaanee qajeelfama jennee qajeelfama fuunee deemnee ni hojjechaa ooluun bu'aa hin qabu. Itti yaada hoggaa qajeelfamni nutti gaddabre fuuneetuma horiyaa ooluun hin bu'aa kanuu fidu natti hin fakkaatu. Dubbadhuraan jettanii amma guyyaani waan kana fakkaattu argadhee itti gammaddee ishee kana irraa unadha jedhu maaliif dubbiin taane kaasanii nama aarsituu maaf yaada namatti fiddu? Mee ataa'u maaliif dhugaa miti haaraa jedhu jiraan dhugaa jedhe waan inni jedhee jira beektaa yaada isaatu natti bu'e. Tapi kot, nuti ada, nuti misal sedari do, umat kenya berarti, lambi kenya berarti, puda tamang kamu, jibam ni aja, mana alle, mati nu kudisun, ijoleh ni le, nuti kanau, mana ijoleh ni le nunia, ya mu nuti kanau, yo puda tilalte. Ijoolleen keenya daa'imman jechaadha daa'imman mana barumsaa isaan naqanitti hiriyaan qaban hiriyootan qaban ilmaa baluu intalaa baluu jedhanii qubatti qabu. Isin basaastota moo hojjettoota? Waa'ee basaasaa miti waa'ee rakkina nurra ga'een hima. Utuu sila kaasuu baatanii dhugaatii koo dhuga amma na dhaggeeffadhaa. Karaa biraa mana rakkina qabna lammii keessatti rakkina qabna karaa biraa immoo gooftoliin keenya warri aangoo qaban irra keessaa gooftoliin keenya nu shakku jecha arraba keenya deemsa miila keenya nu shakku lammii biratti fudhatama hin qabnu mootolii gooftolii keenya biratti fudhatama hin qabnu kanarraa kaane Oromoon bulchaa jira jedhu dhugaa. Oromoon itu bulchaa jiraate Finfinnee keessaa maa Oromoo hari'u aangoo Oromoo maa Finfinnee dhaabaasu. Abbaa diyyatti nu galti. Oromoon bulchaa jiraatu jedhami barattoota maaliif mana barumsaati sanyii hidhatanii barattoota Oromoo mana barumsaati hari'u. Oromoon bulchaa jiraatu ta'e jaarsolii Finfinnee keessatti maaliif qabanii reebanii hidhu. Oromoon bulchaa hin jiru. Oromooni? Bulchaa hin jiru. Irratti dabalanii immoo misooma deemaa jira jedhu. Misoomni kan Oromoo waraqata qofa irratti deema. Kawan kani dah kari makan itu jaru. Agenda programi matasa tindima. Agenda kan kei. Orang kata nanti bah kan stani mura kan jaru. Kan kanat orang bulchaa jira jaru. Satu bulchaa jira. Tole utu bulchaa jira te. Ati sadar minister. Ka ati jatuh hojira noru. Kan sejala jiru tu. Anggo ka basirat. Satu bulchaa orang. Isa kana nama tikas kana abu akajiran jadi. Aja cuma kepada gini, aci bulan ni sebenarnya banu. Kerana akan habis ni lagi, kelas ni tanya mak. Aja pun ni dia mau kau tuntah ni, kerana ratai anu. Nak kau tu dia macam mana? Aja jangan orang jirat on cukup hati pilih, ratai anu. Kita ada ke? Dubiam madu baca orang tebaja dubat he. Animo wan isin wajisum berbada, wan isin tubung berbada. Jero darbe motonni biyo tabaye agak tu rebitas tuan. Garu jero makanati biyi kenya biyi Oromia makasatin Oromia jadi wamame, ofisa atino bushe afam mata asatin barate baraton ni mana barusa ofisa ni kes baratani. Afan sani ni, afan berapa canjran ni, afan sani ni. Human ofisa din, Yada mata saat itu bifate, kayu sa karora sa kiki fajar. Jero amma kan anti cuk. Ati garu yada berake segal tejirta. Oflalu kabda. Karena biya kenya, nu amma sadaka jettu tundan misomat ratibab bane jira. Karora rui basan nejeru, karora biya Oromia misum sunam. Karena tu. Dandi bahasa aja, asfalt biya kenya kisah bahasa aja. Mana yara ijara aja, mana barumsa bana aja. Humat kes mali, humat bere. Biyan ni dapat ni bere, finne dobra wajibne nyaj saja. Jero amma kanat, motuma kan kanon dua go cajuru motuma amma kanat. Ati garu di bitin agar isa holoda
Olola namoonni kan biraa jedhan isa amma fuudhee calaqqisiisaa jiru. Sanammoo sun immoo sin baasu. Adeemsatti dargeessa Finfinneetti ta'e. Haa ta'u gaa fakkeenya yoo fudhachuu dandeesse immoo barbaadde immoo biyyoota xixinnoo magaalaa xixiqqoo amma sanyii Adaamaa fa'aa fakkeenyaaf magaalaa guddittii Oromiyaa gochaa jira. Oromiyaan Kan kana godhe immoo yeroo durii mootonni dur darban tokkollee kan kana godhe hin jiru. Amma garuu kan kana gochaa jiru mootummaa amma isa amma jibbitu. Nuyi adi olola namoota warra ashabbaarii kan isaanii dhaggeeffatee isaan immoo nuyi kan beeknu muuziqaa beeknitti mana sirbaa achitti beekna sanyaa baa'oo በትክክል achitti beekna mana muuziqaa beektanii mana muuziqaa achi sirbu isaan hin jiran uummataaf waan goone garuu yeroo uummati misoomuuf ka'aa jiru karooraa jiru kan akka misoomni bakka hin geenye godhee daangaa irratti kutaa jiru uummata warra akkasii isaan duukaa buutee ati bara keenya balleessi. Kanaaf biyyi keenya misoomaa jira, biyyi keenya karooraa jira, nuyi karoora mataa keenyaa qabna, waan hojjechaa jiru beekna, waa gochaa jira. Kanaaf sun immoo ija isaa mul'achaa jira. Uummatiyyuu itti gargaaramaa jiru. Kanaaf waan baay'ee sitti himuu nan danda'a yoo barbaadde ammas yeroo biraa jechuudha. Yeroo biraa sitti himuu nan danda'a. akka nu godhutti waliigaltee nu gidduu waan jiru natti fakkaatu. Lamaan keessanuu waan marrazamtu natti fakkaata. Olola sabaan sammuun keessan tuqamee yaada malee wanti jijjiirame tokko hin jiru. Jireenya kana kan nuuf kenne mootummaa kana. Oromoon mootummaa mataa isaatii qaba. Afaan isaatiin baratee afaan isaatiin hojjechaa jira. Mootummaan kun yoo kufee Kanarra jedhamaatu dhufa. Oromoon irras du'aa jiraam. mootummaan kun yoo kufee carraan keenya maal fakkaatatti yaaduu qabdu. Kana yaaduuf immoo iddootti dadhabuun sun barbaachisu qondaaltota mootummaa dargii kaleessaa ilaalu qofaan ni ga'a. Kanaaf akkan isin dhagee namni biraan isin hin dhagayin qajeelfama isinitti kenname nutti kenname foonee babbaana. Haa ta'uuti ati garuu waa'ee haa gosa hin irraanfatin. Akkuma taa'ee ati aangoo qaba jetta sirratti hojjetaa jira waa'ee isaan irraanfatin. Waa'ee isaa natu beeka. Biyyi keenya misoomaa jira jette. Biyyi keenya misoomaa jiru masheenaa jira. Garuu an kan siin jedhu jireenya mataa keetii jala deemtee hedduu ittiin ifiin hin rakkisinii xiqqoo bal'isi akka ilmoo namatti xiinxali. Xiinxali amma shiroo jedhamda. Mana kiyoo keessatti nagaan qabu. Isaan wajjin nagaan qabu. Sammuu koo kan amma yoomitti guyyoomsee jiraachuu danda'a. Sammuu koo nuuf guyyoomsaa jira ta'uu beeku. Waan dhugaan taaniin dubbata. Maal gochuu danda'a? Kana dhiibnaan jireenyaan qabu kun hundumtuu harkaa bittimmaa. Kanaaf amma yerootti tun beeku guyyoomsee sammuu koos guyyoomsee man jiraadha. Kanaanan shiroo koo amma yerootti busheeffata. Takkaa booddee deebi. Yaa ofii qabdan? Kottu galni mana jira bara. Yaa? Okay, bye. Akam? Ya, bayar. Akam? Tai. Akami? Arreetu bareedda. Atu bareedde? Baay'ee bareeddu dhugaa. Akkami? Nagaa. Fayyaadha. Maaliif jirta? Nagaa. Maal iddoo seeqnu? Bishaan. Okay.
Galato. Dugi. Nan duga kam. Mega. Akam ofsan ofayada. Ofsan naga kaba. Mali jirtan sifa ofsan dehnya kan. Satu. Why ofsas lera debate nakari. Why ofsas lera debate why ofsa ma fi lera debra why ofsa erna man debart so kamre hariron khaysan kun kam. Hariron kenya kun wa mitifufuna tinfakat. Mal gadise mal thate ofsan na magari miti. Sabona oromotis. Duga kuma jette. Sabona oromos. Duga na magari da garu mal bulare walbila himtol. Inni jalala nafqabu kan biyaf qabu tumadale. Kanafu ani labbi akkas gargar hirama kanan fado. Kanafu amma inni akka waan tokko filatu fada. Takka ana takka biyya akka inni filatu fada sartoon. Mali akan hubadhutti isin lamaanuu dhugaa qabdan. Taayimee hin aarini. Taayis. Isin lamaanuu dhugaa qabdan nu hundi keenyaa dhugaa qabna. Rakkoo akkam keessaa baanee akka jireenyaarra jiraachaa jirru kana arganne akkamitti akka ta'e ni beekta. Rakkoo san keessaa baanee immoo arraas geenye jennee rakkoo sabni keenya itti jiru osoo agarru qananii mataa keenyaa filannee jireenya mataa keenyaa qofa tolfachuun fiiguun of qolummaa na fakkaata. Maal jechuu keessaa tun arrabsaa jirta na fakkaata. Si arrabsaan jiru. Taayime. Bishaan kee kana gartee? Digartaame? Dhugi. Yoo gaafiin koo deebisaa qabaate bishaan koo nan dhuga. Ani kanin jechaa jiru kun Oromoonni rakkoo hin qaban jechaa jiru saartoon. Ani as taa'ee gartaa bakka kana bu'aa tokkollee isaanii buusuu hin danda'u. Kanaafuu yeroo hunda jettee bilbilaan jettee odeessaa ooluun bilisummaan teenya inni farfachaa ooluun gatii hin qabu. Kanaafuu ani obsaanin jaalladha inni illee na jaallata. Garuu jaalala keenya kana jidduu akka waan tokko hirmaatu hin fedhu. Inni garuu jiruu fi jireenyi isaas hin jiru. Qaama isaatii as jira malee sammuun isaas hin jirtu. Na waliinis taa'ee waa'ee biyyaa yaadee baasa. Bakka deemus, bakka ijjatu, bakka nyaatu waa'ee qabsoo buusee baasa. Mee bakka koo bu'ii naaf ilaalime. Walgeen isaa immoo halkanii fi guyyaan qabdu. Bilbilli isaatis yeroo hunda sa'aatii 24 biiziidha. Saartu bakka kiyya bu'iif naa ilaalime keessa maaf bishaadhuma natti murteessitaan. Maaf ofii tolaan jedda. Akka nama jaalala biyyaa hin qabne maana taasistaan. Biyya koo nan jaalladha. Miidhama fira kootis arguu hin barbaadu. Kanaafuu amma waan tokko isaanii buusuu hin danda'u. Amma jireenya kiyya jiraatu fedha, okay? Gaddisee. Anaafi ati biyya kana dhufnee jireenya amma jiraachaa jirru kana akkamitti akka arganne yeroon isaa dheeraa ta'ee waan dagattu natti hin fakkaatu. Kaleessa yeroo dirree baqaa turre waajjira yoonni keessa dhaabbannee imimmaan dhiisnee dhiiga boonye. Maal jechuu keeti? Oromoonni Oromummaa isaaniitiin maaltu akka irra gahaa jiru. Anaafatis ammoo badiin malee maaltu nurra gahaa akka ture. Kana hunda irraanfachuu hin qabdu. Waan goone yoo dhabnellee maqaa himannee dhufneef waan takka godhuun nurra hin jiraatu. Kanas ta'e immoo obsaa dirqiin jaaladhu siin jechaan jiru.
obsaa jaalattes jaalachuu baattees waliin jiraattes jiraachuu baattees dhuunfaanis tahee gurmuun nutilleen akka obboleeyyan keenya warra dhiiraa qabsoo bilisummaa Oromootiif waan gahee keenyaa raawwachuu qabnaan siin jedha. Hata ummo arramanni khaydu bareda Di bareda malimo khaysuma qabda isuman ka mali dagenya hada usa fa biya do fisani ko bangkabdu akkasire isani la kana je afera jetin taw jira akkastanan yerote si jalan fitu bodan du fe sanga fadda naga anjiradu okay agara to mi gawan dufte fi ayye garu mayirratti oso adan himbane ani garte si arsu fi miti khanin dufe wayn khati fi wayn ofsada nadaga hamnani wan hiriyati yatati fi jalalti ndi biyaf qabu qabsof qabu jirenya khasam ballesu qabu jaru malen sinja ani linga ifaman si jagaru wa ofsa khanatu yaro heddu mata khiyana garagalche to sanumai chana katti sitti wani jelle da ifaman si ga hadda hayena gat